قاعد هركان نجات عنده إيه جرا بقى الحمد لله أرجعتني تبقى باقي نجود ماني غاني تكتك وان دندسن ألو ألو كوتو جامي إيه غادي دورة يا دبرت لا هيك دبرت لا هيك مسكينة أنا تصنع جنا جزاي أبغى يجمع يا يا مامو يجمع أرجي يجمع فاميلي نمني جرتان كون هندي كيسان سوداتشو أبو مرادين أسيرك كابا فولو ناقودا نمني ما نكون نتاكا أوفتي دينا دبالا ما فولو ناقودا أبو مرادين MVP warri Dubai keessa jirtan guys asiin kun tooppituu irra ka jiru kana jechuudha tikeettii keessan bifa qulqullinaan haala bareedaadhaan murattanii gara biyya keessanii gisee barbaadanii deemtanii deebuu yoo barbaadan nama nu beennu nama nu hundi beennu irraa fayyadamaa isiniin jedha hundi keessanuu lakkoofsaanii profaayilii jala jira waan ta'eef qimamoota tiyya warri taaptaap gootan naa jiraadha naa galatooma triple guys use a triple family triple wait ready here right guys triple guys በእናታችሁ አልገርጋራ yeroo sadi taaptaap godha gisee sadi taaptaapiin teessan baay'ee jechuudha laal unkaan nama dila kanaa miti namni kuma lama waan as diqqoo salphaa taaptaapiin gootan waan diqqoo taaptaapiin gootan namni kuma lamaatu jechuudha namni kuma lamaatu waan salphaa taaptaapiin gootan namni kuma lamaatu waan diqqoo taaptaapiin gootan jalak geltan argitani isaan iskooraan achi dhaqanii isin ammoo taaptaapiidhaan jalak galtan argitani miti fuula kiyya kanarra gisee sadi tuttuqa akkanatti takka lama sadi wiini kenna kudha sadi no akkasitti dadhabne balleessuudhaaf lafa ujjiran guys memberi sendi tuttalaal sendi hundi keessan sendi gattuqa guys sendi gattuqa hundi keessanu sendi godha bakka sendi gettu bicha gattuqa أبابا ديدم أبابا ديدم دربا أبابا ديدم أبابا ديدم مسند من أبابا ديدم أجيلاكو مسند من أبابا ديدم يا أول ديم أنا سنجر أول ديم أبابا ديدم مسند من أبابا ديدم مسند من أبابا ديدم guys amol gargara guys double it ababa diddam ababa diddam isma ababa diddam senduman ya ababa diddam mangisti kiya lencha ko waan qabdan lencha ko
abdii ara dhufan nu galafatti gadheen dhufan jedhe asli dhufan maal taatan taatan namoota saara harkaan hafuudha Gilavi qabna oh my god gilavi qabna na is the best guys gilavi qabna mashallah gaachana ko gilavi kha maal man jedhan ma waye kan ke Allah wallahi billahi galatom Maram kuddi dhumarratti na gargaara waan dandeessaniin dhumarratti na gargaara minuu mutan jiran dhumarratti na eega family waan naa gootan laala waan naa gootan yeroo tokko isin rakkisa warroonni taabtaabii kiyyaa kooppileen kee godhaa jirtan asirratti gadi qabaa warra asirra jiru kanan naa dabalama mee yeroo tokko qajeelaa irraa qabaati abdii nagahuu irraa qabaati mee yeroo tokko chaalenjii qajeelaa abdii gaachana fa maashaallah asirratti fooloo gootan wallaahi asirratti gadi qabaa fooloo naa godhaani asirratti jechuudha yeroo tokko isin rakkisame gisee takka warra isaanii fooloo gootan hundi keessan ana biraa fooloo qabdan wallaahi gataba kana geessinaan ana biraa fooloo qabdan asirra qaqqabaa fooloo naa godhaa mee eenyutu as dhufan jedha bar eenyutu as dhufa maayikuraatee eenyutu as dhufa eenyunni Halo. 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 rakkoon qabu maddu siisii kana jedhamu jaalatooma amiir wanti keessanuu jaalatooma Bitaa yoo qofa. Afanti hanga dandeessan inni jedhe. Inuma naqattaa bishaan sammataa gadi haayilaandii sadi naqattu. Bishaan mataa gadi haayilaandii naqatta. Haayilaandii sammataa gadi naqatta bishaan san. Qixaatii sadaffaadhaa akka nama mana taaziyaa dhaqeetitti lafaan uftumaa bootta. Waajaan takkaa fi duwwaadhaa bara baaraydu. Maal bakka duwwa? Ammumaan tana adabbii. Walaa bilaa ammumaan tana adabbii fudhee hin dhumne yaade taphaa gaa kana ergina. Osoo irra jiru kaa maal ta'e minu? No, walaa bilaa Abboon lama wallaahi billaahi lama maal taate Mahammad Rabbi jammara kaa kun wallaahi lama. Walaa ammana gamamee bu'ee bara ammumaan tana ana moone. Maal godhatti tun? Qattan wallaahi lama qattan. Wallaahi billaahi lama. Walaa bilaa taphataan kanatti Sibada ada di dalam rumah kuno elal. Udah aku rasa sana اصبري بس انا خلص هذا حولك. قول اصبري لي 5 دقايق. احنا عايزين نروح نجيب اكل عشان ناكل. يلا اوكي. يدي. انتم ما كانت تقول انا ما نامي جورا والله انجدي والله انجديني. Abo ammumaan tana siiba dabameen buunbuune maal taate namitti. استغفر الله يعوذ بالله الذي. Wayi ammumaan tana siiba dabamee hin buune. Gizee ada dafira jirtu. Yoom lama kanuu yoo kanatti. Na dhageeffadhu shi na dhageeffadhu. Na dhageeffadhu. Gizee adabbii fi kutte sani geemii qabee kutte moo osoo geemii hin qabin kutte dhugaa kana bichaa dubbadhu. Geemii qabeetan kute qabeetan anaa achirraa gaasololataa jiru hoggana jedhe gurguru amma hoggana toomika geemii qabdee kuttee mitire gizee ati kitaati san irra jirtu geemii tokko si moo yedhe amma tokko si moo yedhe maal taate rabbii jedhiiti beesti irra taphataa jirra miti beesti yoo ta'e hoo tokko osoo adabbii irra jirtu si moo yedhe tokko erga adabbii irraa dhuftee siyaas dhaabattuu si moo yedhe ifa gala kun namaafillee diqqaafillee guddaafillee ifa gala wallaahi billaahi. namni waan qabdan asirratti na hirmaadhaa please. Ixaanii tokkoffaa. Bishaan haayilaandii 3 mataa gad naqatta. Qixaatiin lammataa.
Hanga taphni dhumatutti akka nama waa jalaa badaniititti kootii san bafattee lafaantumaa boota. Bitaatiin lammataa. Hanga taphni dhumatutti kootii san lafaantumaa akka nama waa jalaa badaniititti boota. Uummanni lama jecha jiranii maal taate yaadaan namitti. Lama jechuun maalidha? Lama wal jala si mootee jechuudha. Bar lama jechuun lama jedhaa jiranii maal taate namitti naan jedha akka waan na fuudhee wayititti. Lama jechuun lama wal jala si mootee siin jechuudha. Lama wal jala si moo'ee. Ndee ammataa ndee sawiyyoo. Mataan zooree wallahi namicha kanaa waliin. Sadaffaa tokkoffaa kootii lafaantumaa bootta. Lammaffaa bishaan ofi gadi naqxa. Sadaffaa bakka irraa dhufte sanii deebita. Reeffi kan kee gubbaa sanii gogee hafa. Arfaffaa caammaa arraab dalal bareechiteetiin akka dheengaddaa sanitti. Ayyee naatti oofamee pilisuun ta'uu koppiliin sheer na godha pilis. Deem achi rarrarre. Bu'ee dhufaa yookaan ammoo bu'ee lafa taa'a jettee sin dhaga'u. Yoo na harkaan nagaatti waan ati nagootu waan beekuuf. Bu'ee dhufaa bu'ee lafa taa'a jettee Deema keessa afaan kan kee walitti reeffi kan kee gubbaa kan irra rarree haafu. Gaararraan bargaara geejjibaa gararraa qabii afaan kan walitti. Deem. Solo kan kun. Hatumaa kana. Paastaan kun. Markari senduk kuburan ilala. Nah jiraadhu mangistii kiyya jechaan qabu dhugaa. Thank you. Maxxanee bakkuma hunda maxxanuu danda'a bal'aalmee maxxanee ilaaluu namachi maxxanee bar. Maa buutee dhufte daqiiqaa lama kan qaxxaamte deemii qaxxaamii. Deem daqiiqaa iyyuu gubdee deemte daqiiqaa nyaattee deemte biyyee nyaadhu hin jedhu ani. Akkuma kiyya duutaa inshaallah yoo rabbi jedhe. Maxxanee ilaali. Harkiin naa dhukkubeen. Gaaf tokkollee taatu harka kiyya seenuu kiyya inuma hin dholle abshir. Abshir. Maa rabbi na jibbaa harka kan kenna seensisu. Rabbi na jibbaa uffata mana keessaa na ficcisiiftee fixe uffata mana keessaa kukkute. Rabbi na jibbaa harka kan kenna gachi. Gaaf tokkollee taatu harka kiyya inuma seentu abshir. Rabbi na jibbaa harka kan kenna buusu. Ana rabbi na jibbaa rabbi na jaalataa bara. Takka duwwaadha hin waaqatiin. Itti miti. Rakkoon kun jaallatudha harka kiyya seenti. Qabi deema. Thank you for the godha guys hundi keessanuu taaptaap godha top 1 top 2 follow naa godha guys gubbaarra qabaati top 1 top 2 follow naa godha yeroo sadi taaptaap godha Afandi Amir hunda keessanuu galatoom. Please koppiliin share naa godha please. Sharing keessan ilaa gammaa kuma godhan hunginuu kuma godhan naa godha please. hin godhin
Godin. جارت الرمان قبل بشير Inni taaptaaf godhaaru baay'atee jira iyyuu akka malee hin godhin. Ati yoo keessa haftee rakkoon qabu. كوبين بشير نقول أركونكم يا رب ما جرى نباس عمل متاتا Thank you galatama. Gilaabii qabannaan huma xiqqoo wal gargaaraa gilaabii qabannaan. Gilaabii qabannaan huma xiqqoo wiiniin kenna kun akka hin banne wallaahi gubannee irratti as geenne. Naa galatoome wallaahi galatoome qaalii kiyya ulfaadhu. Thank you. Huma xiqqoo wal gargaaraa. نمني كم لما أبدأ بس ديتهم وهو ما قبضني Kan qaban family ani bar follow godha jennaan yeroo takkitti namni 400 follow godhe abdii namni 300 jechuudha. Ammallee Abu Muraadiinis akkasuma follow godha guys. Abu Muraadiin 30 naa galchaame namni 1000 takka itti dabalama asirra qabaate hanga taphni kun dhumatutti asirra qabaate Abu Muraadiin follow naa godha. Warri isaan follow gootan wallahi billahi ana follow isin deebisa. Anatu follow isin deebisa warri isaan follow gootan. Asirratti qaqqabaate kun olaal bakka kanarratti qaqqabaate Abu Muraadiif abdii jechuudha. Follow anatu isin deebisa qaqqabaate isaan follow godha. Ani ijoollee tiyya qashtii bar numan dhaabadha malee geemii katabatu isinii bar. Abu Muraad gilaabii maa nu jalaa fixxa? Nu fayyada gilaabiin gizee giixee tokkoof nu fayyada. Gizee cinqaan dhufteef nu fayyada gilaabiin fixiin. Amma eessaa fudhanii 7,000 fidanii miti. Yoo meebi ilmoo leencaa kennan taap godhaa isin hundaafuu taap godhaa. Herreegaan dha'ee kana dhayaa mataa keessatti taap godhaa. Yeroo 3 gisee 3 herreega wal jala dabarsaa. فنجانين شوفها Fincaaniin. Kootu achi biyyee keessa fincaanta kootu jimbifadhu. Hello. Achuma biyyee keessa fincaanii kootu ishii. Haa fincaan qoyaa. Isa baabar wallaahi billaa ilee kun bakka itti fincaanaa rulaale. Wallaahi miyuut qabate warabbal kaafaa miyuut qabatee achuma fincaanii. فنجانات تدند بزنجر يقابي قاوزي جيم أوزي قابي
Maal Habibi godhate? kiyya dhageeffadhu achi biyya keessa fincaani. Biyya keessa fincaani. Hin beeku jechuudha. Fincaanotaan bifaa qabi deemi. Ila bakka itti fincaanu argitanii. Achuma fincaanaa jira. Wallaa akka waan shin dibeeti dhaqaaruuti. Wallaa achuma fincaanaa jira. Shinti. Yaa Rabbii kee keessa kiyya na qabbanaa'e wallaahi. Hedduu galatoomaa. Hedduu jechaan hin qabu dhugaa Rabbi. Galatoomaa. Galatoomaa wallaahi. Abdii hundi keessan eenyuun jedhee eenyuun dhiisaa. Abdii 14,000 naa galchaa faamilii okay. MVP kana guys. MVP kana jechuudha. MBB Travel Agency kana jechuudha. Hundi keessaniyyuu Dubaay keessatti argama. Laakoo isaa achi jala jira. Warroonni tikeettii gara biyyaa galuu biyyaa waan garagaraa wantoota garagaraatiif warri barbaadan achi jala lakkoofsa isaanii fudhadhaa heeloo jedhaa irraa fayyadamaa ta'a isiniin jedha hundi keessaniyyuu. Sa'aatii feetanitti lakkoofsa isaanii porofaayilii jala jira. Biigoo dhiisaan biigoo galatoomiyoo jedhanii olfa kaisaa galanni guddaadha gaayifs. Galatoom galanni galata irra caaltu malaafi. Thank you biigoo kiyya dhugaa Rabbi. Hedduu galatoom. Hayyaan ka jaalibsaatiin na ajaa'ibeeyyuu bar. Dheengadda carqii mana keessaa shiita lamana kukuchise hadhallee deebi. Daffaarii bar. Ababaa 10 guuta. Biigooniidhaa jira.